Oke. Ifama daqiiqaa tokkittiin sin jalaa fudhaan. Dhaamsa hin dhaammadhu. Gama lamaaniitiifu dhaamsa hin dhaamaafan. Dhaamsa dhama qabu wayi. Obboleewwan koo kan muslimaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jenneerraa akkasumas warri kiristaanaa yookiin amantaa biraa qabdan akkam jirtu isiniin jedhee keetanii garee miiliyoonni ribaa baasuudhaaf tattaafataa jiru eenyuun akka ta'an nu hordofaa boriifu dhageessanii eenyuun fa'i warra amantii kamiiti ka jedhu nu hordofaa nu amantii namarraa falmuudhaaf yeroo hin qabnu amantii keenyarraa falmataa jirra mucaan ganda nun himne akka dhuunfaatti ganda nun himne ganda walitti buusaa ture ammas deebi'ee mucaan kun amantii qabaatee osoo hin taane namuma amantii islaamaa xiqqeessutu barbaadamaa jira jechuudha. Eenyu gareen miiliyoon dirribaatti tumsaa jiru eenyunni wallaahi harkaan walitti yaa'uu barbaachisa alana dhagaa haala wanni barbaade haa dhufu harkaan walitti deemuu barbaachiseera. Yoo akka fedhe taane amantaa keenya irratti abbaa fedhe dura dhaabachuudhaaf qophiidha biyya fedhe keessattuu dhageessanii abbaa fedhe dura dhaabachuudhaaf qophiidha haqarra jira jechuudha. Dhimmi miiliyoon dirribaa seeraan gaafachuu erga jala quuqee gadi baafanna jedhani nuuf immoo dhimma jiraachuu dhiisuu ta'a akka muslima addunyaatti jechuudha. Dhageessanii dhimma jiraachuu dhabuuti jechuudha nuuf. An tokko faaratti birrii 60,000 kenna amma gatii leenca tokko jechuudha. Tokko jedha birrii 60,000 seeraan akka inni gaafatamuuf akka ajjeefamutu barbaanne akka baratu barbaanneetu kan nu hiisifne dhageessanii akka inni barumsa fudhatu barbaanneetu hiisifne abbaan barbaadde ammas funyaanna qabatta keessaa natti hin barreessinaa labuuk lam tokko natti barreessinaa keessaa nama hedduu taajjabeera dhageessanii isinii mucaa kana akka inni amantii muslimaa arrabsu akka dhaloonni amantiidhaan wal arrabsu nummoo amantii keenya irratti warra morma dhabuudhaan qophiiti. Hubadhaala. Amantii keenya irratti abbaa fedhe dura dhaabanne amantii keenya irratti morma keenya dhabuu nabiyyii keenya alayhi salaatu salaam nuyi biyyaarra jiru rasuulli keenya xiqqaatee xiqqeessitanii afaan wasakaan fula keenya maqaa waamu gatii isin kafalchiifna kana booddee. Hundi keessan dhaggeeffadhaa waa tokko isinii dhaama obboleewwan keenya. Dhiifama garuu warri shee awwal garee shahadaa dhiifama naa godhaa. Miira keessa nagachee haasaan keessa nama. Miira keessa wanti nagachee akkamitti nama amantaa bira darbee huma danuunuun jedhe. Mucaa kaleessa gandaan nama arrabsaa ture. Mucaa kaleessa mootummaa arrabsaa ture. Mucaa kaleessa ummataaf ummanni amantaa wala fixuudhaa waa danuu hojjetaa ture. Baasuu yaalu jechuun tuffii amantii keenyaa qabanu jibbaa amantii keenyaa qabanu otoo qobaatti argatanii biyya duniyaa kanarraa warra lafarraa nu balleessuudhaa deemu akka jedhe ta'an barreerraa bakka lama mitii bakka dhibbatti qoodamuudhaaf qophiidha. Ijoolleen muslimaa feetu duriyyee ta'e feetu waan feete ta'e miiliyoon dirribaa warri baasuu socho'aa jiru. Aduwwii diinal islaam qofatu hin taane warra nageenya hin barbaanne akka jedhe ta'an baraati eenyuun nu hima. Amma wantan barbaadu gara kun eenyuun miiliyoon dirribaa baasuudhaa warra socho'aa jiru. Maalla dhaabateetu waa tokko dhaabatee gatii kafalee nuti bobbaate gatii amantaa keenya xiqqaachuu barbaadeef akkana godhe wallaahi miira keessan galee manan itti banadda asirratti naasoo ufaniyaan isinin kabaja baay'ee gatii kafaltani nu sheekaa miti gatii danuu kafaltan akka tiktookitti garuu immoo isinin nageenyu wallaahi nu sin labsina warri miiliyoon dirribaa baasuudhaa socho'aa jiru kun fedhu mootummaa ta'a fedhu jinnii ta'a warra diinal islaamin nu keessaa ture warri jinnii kaayyoo qabu akkasii qofa qabaadha hangara kooti lakkaa'uun dinaa kenna birrii 60,000 kenna akka mucaan kun seeraan nu adabamu. Allahu akbar. Mubarak Musamma. Birrii 60,000. Qoy guddimna. Qoy akkaawuntii irraa sawwartu al tokko dubbanna. Al tokko nan dubbadha. Mubarak 60,000 jedheera warri nu galchaa turtan sila challenge 10,000 eegallee amma danda'ame baay'ee deemneerra. Mubarak Musamma akkas
nuti kaabas jiraannu kibba duuriyoomnus maraannus fayyinus lubbuun keenya islaamummaadhaa gadi malee islaamummaadhaa olii miti aga fedhetti jiraannu fakkeenyaaf ustaaza jala waluu dhiisuu dandeenya waan ustaaz dubbatan dhaggeeffachuu dhiisuu dandeenya gaafa islaamummaan tuqamu garuu tokkummaa duuriyyatu tuqame mubaariktu tuqame jechuudha islaamummaa irratti tokkummaa ni qabna sheekota keenya barsiisota keenya jala ni yaana jechuudha waan isaan jedhan tarkaanfii isaan nutti fidan kamiinuu jala yaanee beekumsa isaan irraa fudhataa itti fumnaa jechuudha mubaarik kuma jaatama jettee aboo bismillaahi rabbiin umurii keessa yaa dheeressu milkaayi wallaahi mubeeko milkaayi ulfaadhu mubaarikiin galatoomi jedha namni tooppiirra seene mubaarik jechuudha irra caalaan kuma kudhanii ustaas faraan illee dhufaniiru garuu chaalenjiin kuma kudhan jara keenya daqiiqaa lama taa'uun qabanu ustaazonni keenya daqiiqaa lama taa'uun qabanu yoo isa dhugaa ta'e yoo fakkeessuu ta'e malee bargatii leenca tokkoon kennan maaliif jaatama kenne jechuu dandeessa tooppii qabachuu maaliif midan leenca tokko gadhiisu ture amma gadhiisuu nan danda'a gatii leenca tokkoonii kenne amantaa habibi dorgoma kuma tokko hin jedhin koo diddama kuma soddoma jedhi nama irratti dubbataa harta amma galchii agarsiisi warra kana ho wal kadhachuu ustaaz mee bisa mubaarik kana na bisa tokko rabbiin barakaa si haa godhu mubaarak dura mubaarakin galateeffachuu barbaada qarshii kenname caala kana gammachiise jecha inni amma jedhe kana sababni isaadha nama yakkamaa tokko nama amantii namaadha tuqee arrabsee nabiyyi muhammadin alayhi salatu wasalam bifasanin gasalbisee dubbatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala bifasanin gasalbisee dubbatu erga seera jala inni dhiyaate namni ajjeesuu wallaallee bar ajjeesuu waan nama dhibu miti zamana kana keessa laakiin an akkanan goonuu jedhani seeratti erga dhiyeessaniin booda seera keessa baafnee muslima salphisuu qabna garaa gubuu qabna jechuun yakka lammaffaati isa kana namoota godhaa jiran tokko tokkoon quba qabna eenyutu akka gurbaa kana qallabaa ture hunda isaa jala deemne quba qabna tokko tokkoon maqaa isaaniidha jechuudha keeniyaa keessatti hatta warra asirraa jalqabe aga keeniyaatitti warra jala deemeeti waan kana gurbaa kana godhu warra amantii xureessuudhaaf amantii walitti buusuudhaaf jecha deemaatiin ture quba qabna isa san suutumaa itti deemne yoo rabbi jedhee tarkaanfima yoo rabbi jedhe biiznillah tabaraka wa ta'ala galatoomi jecha kan keessantu sirriitti na seene waa hunda caala rabbiin si haa galateeffatu akkas ilmaan jagna rabbiin si haa kennu atuu leencima rabbiin leenca ilmaan leenca rabbiin si haa kennu wala kan agarsiisi la kuma jaatama sitti ergeen jira booddee garuu wala garee shahaadaa wala aalimman keenya wala ustaazotaa wallahi isin jalaa deemneerra yookiin immoo dhimmi isiniin dhaaban nutti deemna bor ilaa isuma dhugumaa isin itti baara dhaabbadhaa akka nuun hin jenne bor waan nu goonuuf jechuudha isuma dhugumaa dhaabbadhaa akka nuun hin jenne wanni kun tuffii guddaa amantaa islaamaatiif qabanuuf jecha mucaa wasaka waa tokko iyyuu hojjechuu hin dandeenye waa tokko gochuu hin dandeenye wama tokko keessa hin jirre baasisuu yaaduun maaliif beektu gara dhuguma akkuma jedhan garaan gubuuf nummoo kaleessa marrumaa isaa keessa baasifne waliin jirraam warra qabe waliin eeyyee qabaa seeratti kennaa jenne malee lafa buusaa geggeessaatu jenne hin dandeenya nageenya barbaadna islaama jechuun salaam jechuudha nagaadha namatti hin buune maraataa keenya tokko kan akkasitti amantaa biraa xiqqeessu maraataa keenya tokko nuuf hidhame hin jiru ergammoo lakki waan barbaanne seenuu barbaad wama siin eegaltan xumuruudha qophiidha abbaan barbaadde jechuudha abbaan barbaadde waan isin eegaltan xumuruudhaaf nu qophiidha gara miira keessan galee ijoolleen keenya waan qabdanuun duubatti hin jedhina amma seeraan deemna abukaatoo bitannee seeraan deemna umeera fixeeraan gara gootiin mubaarik akkaawuntii risiitiin kuni risiitii mubaarik jechuudha kunoo kuma jaatama bakka inni maqaa irraa eenyu godhe kana jechuudha maqaa nama beekaa akkas godhe malee wanta biraa miti kunoo kuma jaatama dabarsee jira jechuudha waan jedhe jechuudha tokko kenna jedhe irra caalaan keessan kuma kudhaniin baay'ee nuu deemtaniitu galatoomaa ulfaadha isaa wanti nama gammachiisu qaxaroon hin jiru hanga yoonaatti qaxaroon fuune nuti shokkaayii deemaa jiru ustaaza war qofatu tokko guyyaa sadii booda maal jedhan malee hanga yoonaatti kashiidhuma nuu galchaa jirtanii wallahi jecha isiniif hin qabu mubaarik alaaraas wallahi mataarra nu jirtaa nu jiraadhu mee ustaazonna dubbatan ustaazotaaf dabaree kennaa ustaaz faraan illee dhufanii anaa dhufu jenneerra ustaaza dubbadhaa ustaaz faraan itti dabarsamee ustaaz faraan dubbadhaati wanna jedhame assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh jazakumullahu khairan hundi keessan ulfaadha galatooma hasaalle baay'een barbaachisu irratti maashaallah akkuma jirtan hojiirra jirtan kana hojiidhaaf karaa gadhiifna
guyyaan guyyaatti dubbatan iyyuu miti. Duraan dursa Mubaarak jazakallahu khair rabbiin waa yaaddi bakka geessu barbaadin si haa gahu. Wanni kun osoo beekeeti deeggarsa nu musliimoota osoo hin taane silaa kiristaanonni kanarratti deeggarsa gochuu qabu turan. Maaliif jenna nagaa biyyaa fi nagaa uummataa eeguuf gochaa jirra malee nama tokko miidhuuf miti nuti. Nagaa uummataa gaafa jennu kiristaanni muslimni akka wal kabajee waliin jiraatuuf waan kana kan gochaa jiru. Baaleegin akkasii yoo har'a asirratti hin tikfameen borillee muslima keessaa akkaataa kan kiristaanaa arrabsu dhufuun mala. Borillee kana duuballee kan kiristaana biraallee arrabsu yookiin immoo muslima biraa arrabsu dhufuun hin mala. Saniif garuu yoo bakka itti goone baalagee akkasitti kiristaana keessaas muslima keessaas tokko ka'ee lammata amantii namaa hin xiqqeessu tokko. Lammaffaa wanti amantiidhaan ka'e kun immoo akka siyaasa biyya keessaattis ta'e akka siyaasa miidiyaa irratti argaa jirtanitti waan xiqqoodhaa miti. Nuti nageenyi kan kabachiisu qabu mootummaadha jennee mootummaa irratti waan kana qofa dhiisnee teenya osoo hin taane namni kan danda'u muslimnis kiristaannis karaa danda'uun nageenya biyyaa fi nageenya uummataa yoo hin eegsisne wanni kun maal ta'a? Uummanni wal fixuuf deema jechuudha. Biyyi keenya nagaa dhabuuf deemti jechuudha. Sababa baalageen tokko beekumsa islaamummaa irraa hin qabne kiristaana irraa hin qabne dhuftee waaqa namaa arrabsiteef yookaan amantii namaa yookiin charchii namaa arrabsiteef jecha uummanni beekaa fi uummanni abbootiin amantaa wal dhabuudhaa hin qabani. Saniif wanni gochaa jiru nagaa biyyaa fi nagaa namootaa kabachiisuun malee nam tokko miidhuudhaaf miti. Kanaafuu inshallah kanarratti haa hojjennu jazaakumullahu khairan rabbi isin haa jabeessu jabaadhaa kun kan hunduma keenyaatti biyyi keenya nagaa argattu uummanni keenya nagaa argatu inni beeku beekumsa isaatiin inni macaafa qabu macaafa isaatiin inni dhugaa qabu dhugaa isaatiin as bahee haa dubbatu malee nama arraba dheeratu arraba isaa yoo danda'ame irraa gabaabsanii akka inni uummata gidduutti biyya gidduutti nagaa nuu bu'u barbaanna. Biyya keessaa kiristaana maatii qabna. Biyya keessaa muslima maatii qabna. Ollaa muslimaa qabna. Ollaa kiristaanaa qabna biyya keessaati. Tole sababa baalagina sirra baatee bakka deemtu dhabdeef yookiin fooloo barbaachaaf dhuftee amantii namaa xiqqeessituuf jecha garuu maatiin keenya biyya keessa jiru dullaa walitti fudhatee walitti ka'uu hin qabu. Maatiin keenya biyya keessa jiru wal arrabsuu fi ija gaggargashee wal laaluu hin qabu. Akka durii buna isaa waliin dhugee akka durii wal kabajee maatiin biyyaallee akka jiraatu barbaanna. Tole kan immoo amantii irraa waliin mari'achuun ustaaza keenya dhiifama nuu godhaati wallahi afaan isin bu'e afootina jedha wallahi billahi isinin jedhe mucaan kun seerarkaa jarriba abbaan barbaade yaaboo mootummaa biyya bulchuun hin bullu yoo amantii keenya xiqqeeffame rasuulli keenya arrabfame alayhi salaatu salaam rabbiin keenya arrabsama taanaan isa biyya bulchuun hin bullu isinin jedhaa jirran akka qeerroo islaamaa jechuudha. Nagaa barbaanna nagaa nu barsiiftan yoo mucaan kun baafamee bakkee jiraata ta'e nuti hin adabsina wallahi billahi isinin jenne waan qabnu guutuudhaan qabeenya keenya guutuudhaan adabsina akka booddee tasgabbaa as goraachi goraan hin jiru jechuudha. Ijoolleen biyya inni jiru jirtan qophaa baasanii jennaan isinii galee baasanii jennaan warabbal kaabaa jiraachuurra duusinii kabaja dhaggeeffadhaa warra baasuudhaa jala deemullee hindi sinan jedhan akkoti garuu ustaazota irra taa'ee yoon dubbadhi waa biraa fakkaata gatiteef mana bal'aan qabaa mana kootan dubbadha miira keessa jirra ustaaz isin nageenya nu gorsitanii yeroo hunda ammas nageenya nu gorsaa hartum teessanii inaa seenaa nuun jettee dhiifa manaa godhaa ustaaza keenya nageenya nu gorsaa nageenyi isin nu gorsitan maa inni ustaazota keenya nageenyi isin nu gorsitan dhiifama isin tuffachuuf miti wallaahi ala raasi waan taa'ii jennaan badi jennaan an badaan tiktookii irra kanaan dura dubbadheeraan. Keessattuu gara shaadaa tiktookii irratti warra qabatan dhiisi tiktookiin kun siin taane deemennaan warra balkaabaa cufeen deema amantanii amanuu baattanii akkasii abbaa kootan abbaa qabu haadhaan qabu isinuma nu hoogganaa ofitti nu qabee jechuudha. Dhiisi nu keessaa nu gorsitanii nasin dhagaa garuu bakka abduun gadi bahee bakka keessa adeemuuti tosin dhaga'uu jiran fakkaatu dhiifama nu godhaa. Kanaaf wanti isin barbaadan xabaqaadha miti kunoo waan qabnu gurgurannee yoo dhabne ilma keenya qabsiifnee ilma keenya baafnee gurgurannee kennina. Seeraan nu hordofaa akka dubbiin hin kaane mucaan kun gadi ba'an akka seeraan hin deemnu seeraan deemannee dhabne gatii ta'eef humnaan deemna isiniin jenna humnaan deemama dhumeera fixadheera kana booddee sin jalana sa'uu dhiifama. Galatoome jazaakumullahu khairan daqiiqaa tokkoon dubbadhu sirraa cufadhaa. Tokkuma daqiiqaa tokko qofa dubbadhee cufadha. Dhugaadha amma jalqaba seera jala wanni fuudhamee kennameefi musliima achiisa akkas godha jechuudha muslimni qabee seeratti nama kenna jechuudhaaf ijoolleen keenya fuutee bakka seeraa geessite amma immoo garuu seerri hin baasa taanaan dhugaadha namni kana danda'u tokko hin jiru kun beekamaadha. Isinuu miti namni nuti waa barate iyyuu kana danda'an ittiin fakkaatu akka seerri waa si adabuu dide namni amma humna isaadhaa waan godhu godhataa jechuudha. Sun akka hin taaneef garuu
nuti abokaato barbaanna abokaatoodhaan seeraa akka nu gaafatamu barbaachaafidha. Sun ta'uu dhiisee waan kana keessaa yoo ba'e immoo sun egaa waan booddee irratti ilaalamudha. Jazaakumullahu khairan kana jechuufi waa hunda naasaa waa hunda dubbatanii inshallah gara hojii keenyaatti itti aanfnu jechuu barbaade. Jazaakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ustaz Faranis, kayyan Ustaz Awwalis, kayyoon keenya hundumtu Ustaz Awwal laagalchaa akka al tokko koy waan namni akka namni dagannee fi akkuma jalqabaa akaawuntii kanarra waan isiniin jedhamaa jiru dhagaa jirtu. Mubaarak kuma jaataman nu galcheera Ustaz Awwaliin na galchaa moodiitarri. Akaawuntiin kun asirra jira isa jechuudha. Achirratti waan dandeessan galchitanii koomentii jalatti galcheera qofa naa barreessitu akkuma dura deemaa turre isin galchaa jechuudha. Akaawuntii asirraa fudhattu risiitii agarsiiftu ol galtanii jechuudha. Risiitii fudhattanii dhuftu. 5,000 10 lamas tokkos aga dandeessu isin ammaaf jecha gumaachiidha jechuudha. Kanaaf ustaazota keenya illee dura buunee dubbachuu taatellee taatu malee waan isinitti mee kana gochuun dagatina ustaaza wal isin harkisaan jira aaw seenaniiru. Kanaaf warri galchitan galcheera qofa nu barreessaa. Galcheera jechuun dagatina koomentii jalatti akaawuntii ilula carraakin adubbatu. Ayyee akaawuntiin ustaaz Faraan cinaa jira hundi keessan usa waradhaa galcheera qofa naa barreessaa isin galchaa ilu dubbadhu ayyee. Bilbila bireera miti laa ta'uufi. Ilu. Ilu bilbila biree jiru waan jiru. Ayyeeti dubbadhu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi. Eenyu raabutii deduu as taa'e nama galchi beekaansi buusee bakka naa hanqate hin deemini. Itti fufa obboleessa kii. Akkuma Mubaarak Faan Ustaaz Faan mana keessaa kaasaa turanii qaamni miliyoon bira dhaabbatu yoo jiraate amantii kamiin bakka bu'uu hin danda'u. Sanuma irratti yaada dabalataa kennuuf waan ta'eef. Miliyoonii farra nageenyaati. Farra amantaa qofa osoo hin taane farra nageenyaa jennee maqaa isaa baasuuf dandeenya. Gurbaan kun amantii inni hin tuqin hin jiru. Yeroo jalqabaa muslima jedhee achi as bahee muslima osoo hin ta'in amantii amma keessa taa'ee amantii muslimaa xiqqeessaa jiru kana xiqqeessaa ture bara dheeraadhaaf. Achi as darbee achitti milkaa'uu fi didee jennaan pheenxee keessa galeen pheenxeedha jedhee amantii ortodoksii muslima xiqqeessaa jira. Daawud. Adaraa difarsiin jedhe ustaazonni dalagaa qabu waan dandeenye garee wallaahi asii kee mana bana ilmaa yuunaa rafa baana beektaa keessaan namoota kabaju takkaa'an Mubaarak musammaa takkaa amantii namaatti quba qabe hin beekne manni koo charchii ta'ee fi masgida ta'ee nu kan waliin beekamne jechuudha gastiin koo kun abbaan barbaadu dhufee keessatti gargaaramu mulluc godhee beekaan jedhamu jechuudha amma baraan jira. Mulluc godhe naa rabse iskireeshuuf godhadheen kee magarsaa moo maal of hin jettu deebiinsi kenna mana kootti na eegi dhageesse namatti sodaachiftu sanaa miti yaada namatti sodaachiftu yookiin maallaqaan attaallaltu sanaa miti iskireeshuuf si godheen kee ragaa wajjinan gara yaadaatti akkoo kee raggataa waa tokko naa seenaa marraa kaasaati mana sinii bana dhageessanii mana sinii bana amma gargaarsarra jirra nagaa barbaanna birrii qabdan waan qabdan gumacha Daawud koo dhiifamaa wajjin waan qabnu gumacha. Okay Mubaarak. Risiitii qabataa ulfeenaa amma xumuraatti duukaa jirra jabaadhaa. Galchaatti risiitii nu agarsiisaa. Amma barakallahu fiikum nama akkuma Mubaarak amma galchisanitti nama amma saatii kanatti qarshii galchuu barbaachisuu barbaanne iluun yoo jiraate iluu dubbadhuuti. Yaa iluun feekii walii jettan nan beeka no feekii miti. Feekii miti deeqaa shan naa kennaa ustaazawwan dubbatanii kaanaani deeqaa shan naa kennaatti nan gargaarsaa tokkuma. Deeqaa shan naa kenni gargaarsan fuudha. Ani ammayyuu sii kenneetiin jira abshir ammayyuu sii kennee jira. Dubbadhaa sheewwal. Ayyeetti fufi mubee. Mubeetti fufi sii kennanii. Ustaazawwan dubbatu. Warra galchee sii kennee jira Mubaarak itti fufi. Tole kabajamtootaaf jaallatamtoota keenya hundi keessaniyyuu meemee jirraan afaanitu hin taane jirraa keenya agarsiisuu qabna. Obboleewwan keenya abbootiin keenya jarri akka Ustaaz Farahaas ta'ee Sheekh Awwal ta'ee Abu Muwaaz ta'ee Ustaaz Alii ta'ee diiniidhaaf rakkataa jiru diiniidhaaf cinqamaa jiru diiniidhaaf xiqqaataa jiru diiniidhaaf arrafamaa jiru. Mee waan qabdan amma nagaa barbaadaa jiru.
Atiiteef abukaatoo barbaachisa xabaqaa. Xabaqaan viidiyoon inni nu arrabsaa ture sana qabatee dhaqee kunoo kana arrabse jedhee dhaabatee jechuudha. Hojii kooti jedhee mucaa kana itti murteessiisa. Shayxaanonni dhageessanii shayxaanonni salphate. Kono Aye, madam. ayye itti mari'atu utuu nu batin at least utuu nu batin natti naqina ustaza deebi'a ustaza wal adiya daraseera daragi Tokkummaa. akka jin deebin koy maaliin zoon taa'eenyuun koo guys mee mangicha raamuttiinis waa mul'isaa jirti akka galchaa gottaa qwaa isin guddisaa tartiibaan nama tokko isitti dabalee kee isin guddisaa qwaa akka sirriitti mul'atutti namni galchitan galchiirra naan jedha Anuyyee badruudhaa galchitee jirti. Raamutiin illee galchitee jirti natti fakkaata. waan guddimna nan guddisa nama way galchee ni jara guddimna nama akka ni tartiibatti naa dhufu okay bareechee akka ni guddatutti obsaasin guys obsaa amma laakaatti fiduun barbaade karatti fiduun barbaade kwa akkanatti kuma kudhan yeta abbaatu eenyudha kan galche kun anuyyee akkasitti sin beekala akkasitti sin beeka yeta abbaatu galatoom ulfaadhu fayyaa argadhu raamutti kottu yeta abba aboo ijoollee qashti wallahi akkasitti sin beenna bar wallahi akkasitti sin beenna jechuudha akkasitti let's go ishi thank you raamutti galatoom yeemee raamutti warra risiitii agarsiisaa jiru kana maaliif fooluu naan gootan fadiilii qabe maaliif fooluu naan gootan guys maaliif fooluu naan gootan warra garsiirra jiru kan raamutti wallahi barakaa sin haa godhu jabaadha yaa jamaa galchaati ol seenaa akkuma inni jedhe sani galchaati ol seenaati wannaa keessa mul'isaa eegasanii wanna jedhe Foozii amboo galchanaan jedhaa jiru an arguudhuman dhabe malee argeera ammoo foozii amboo qabadhuun baay'isi godheera sumee diqqa buute yoo jiraatti ergadhu okay foozii welcome foozii Waye. baga nagaan dhufte Baga nagaan nu eegde. yedduu tokko waan isinitti himu wallaahi wabillaahi jechi gurbaa sanaa utuu miiliyoona nama gaafannaan miiliyonaan itti farachiisanii nama hin gubu jechuudha waan inni ergamaa namoonni biiliyoonaan ordofan akka sanatti xiqqeessee arrabse mucaa sana bukaatoo bituu miti addunyaa kanarraa silaa hin eeyyamu malee waan balleessanu miiliyoona kaffalan jechuudha mucaan maa baabsa mucaan marii siitee agarsiisaa jira. Tokko mucaan tokko natti dawwaltee birrii 5,000 galcheetteetti amma galcheessinii ergasallee. Akkasitti isin beeka mucaan amma buuftan deebisaa gaa'is risiitii agarsiisaa jira maqaa isaan qabanneen maal fasa afaan kanaatti na kuttanii obsaa gaal tokko nan dubbadhaa wayye obsaa akkuma kanatti agarsiisaa taasi warri risiitii taasi waan dubbadhaafani ela namni dhugaan ergamaa aalamaa ergamaa qulqulluu ergamaa kana maqaa balleessee akka dandeettii isaatti arraba ilma namaarraa hin eegamne akka isaatti arrabsaa ture itti farachiisuu miti utuu danda'ame lafa jalatti akka inni itti faradamu gochuu fi wanti dudubbeetti nu deebisu hin jiru. Wanna biraa gargaaruu dhiisuu dandeessa dhimma amantaati dhimma ergamaa keetiiti dhimma musliimummaati jechuudha. Aga dandeesse tokkos lamas teessee hin ilaalin dhimmi kun dhimma lubbuu kee dursuu danda'udha. Dhimma lubbuu kee dursuu danda'u teesseen ilaalin akkaawuntii asirraa sawwaradhu aga dandeesse galchi lees gwammaa eenyuun guddisa jechuudha galatoomaa warri nu galchaa jirtanu qoy isin guddisa eenyu isin guddisa foozii amboo qaa kan nama kanaan guddisa fooziitti eenyudha namni uzeefi kottu uzeefirraa kaanaa qaa ustaas uzeefirraa kaanaa zoomsi godhee
xiqqoomsi godhe aaw kuma shan uzbeefiko galatoomii ulfaadhu fayyaa argadhu akkasittan isin beeka laal akkasitti wallaahi billaahi ummata qashtii bar foozi kottu guddadhu warra galchi kan achi ashokkaay fooloo naa godha fooloo godha ashokkaay foozi laal fooziin kuma kudhan galchite fooloonuma naa godha amma kana si warra kana isin fooloonuma qofatti nu muddaa galatoomaa ulfaadha wallaahi billaahi mucaa kana fadiilis ammoo lammaffata fiduu nabu waa agarsiisaa jira fadiilis fadiil kan saa duraati kunoo ilaa isa sila zoomta'e mul'achuu dide jechuudha kan saa duraati kun warri nu agarsiiftan gannuu bu'aa fooloo keessan nu godhaati gannuu bu'aa ulfaadhaa fadiil ammoo 5,000 kan biraa galchaa jira isatti nu jalaan bu'inaa raamuttiitti nu jalaan bu'inaa raamuttiin atteessee nuuf hooggantu galatoomaa ustaas faraan hanga yoonaatti hin dubbanne ustaas faraan maayikii isinii kennina jedhuu nu dubbattan nutti tola baay'ee nutti tola ture ustaas faraan hin jiran nu ta'e hin beeku. Min shaagalamee jira ustaas farhaan namni tokkollee kuma kudhan ergee it is me sumayyaa ta'etu san galchiini. It is me Sumaya. It is me Sumaya. Galchine. Itti buddi aboo ummata kana wallahi ummata islaamummaan bar ummata islaamaa dhibeer kan lafa qabi wallahi islaamummaa jedhame wallahi na gammachiisaa jirtan islaamummaa tokkummaan keenya cimeetti fufa imanu miliyoona gaafatamnaan itti farachiisu miliyoona kaffal miliyoona tokko jechuudha wallahi billahi ani leeko isin galche tartiibaan okay warra ol galtan Fozin galatoomii fadiilati galatoomii fadiil amma rifiitii biraan tergeera asirraan agarsiisi fadiil akkaawuntii isa warradhaa gaa'is al tokko nan dubbadha ammas akkaawuntii isa warradhaa kunoo tokkummaan sun aan akkaawuntichas fooloo godhati tokkichasi kan lammataati kun kan mucattii amanatti mate si guddimna fadiil kottu kunoo lammaffata ammasi isa 10,000 kan saa malee 5,000 intala eenyudha kan sitti matte maqaa yetaa abbaatu Fariidaa jedhamti mucaa Fariidaa jedhamtudha kan natti matte naa galchii jettee Fariidaa laal Fariidaa thank you Fariidaa dhaamsi kee qaqqabeera ulfaadhu galatoomii fayyaa argadhu rabbi dachaadhaan bakka siifa buusu keenboon oro thank you galatoomii fayyaa argadhu it is me ustaaz awwal qaasimtu galchaa jennaan galchine seeguutti jira waan ati jettu natti ergitee jirti akka tasbaasu dhabe malee baasii yoo dandeesse sumayyaa fooloo godhaa gaayis warra gastii irraa hunda fooloo naa godhe let's go islaamummaa jedha harkaan lafa qabataan bijjilla islaamummaa jedhi bo yetaa abbaatu eenyuun nu seetan kunoo 10,000 si mul'ateera yeroo tokko mul'isi galatoomaa warri nu galchaa jirtan dubbiin dubbii islaamummaati dubbii lubbuu oliiti dubbii maallaqaa oliiti let's go sumayyaa mul'isi deebisi rakkoon qabu argeen ture garuu amulliftu it is me kunoo 10,000 yetaa abbaatu yeta aliinis waa fidee dhufee alii akkaawuntii ayyee si guddimne kunoo si guddimne laa nama kuma diidama ergan kuma diidama Itoophiyaa kuma diidama obboleettiin teenya takka kabirratti reessa sanatti argite kuma diidama koy kaameraa ko sirreeffadhaa ummanni na yisiisee haasaan harkaa gatee kaameraa sirreeffadhaa koy al tokko kaameraa sirreeffadhaa koy let's go islaamummaa jedha harkaan lafa qabaa mataan bijillaati guys የታባት ኩመዲ ደበሰ ጂት ገሌረቹ ኦኬ ወሳደ ወልቃሲን ጉዲሳ ኢኒ ጂተናን እንጀዲና ጋይሽ ከሰንቱ ናይ ይሲ ሰከረ ተኮ ኒ ጂተና አብሽር አከሱማ ዱቢና አከሱማቲ አብሽር አብን በረካስ ያጎት አሊ ብረት ለኩመ ዲግዳ መገልቸኒ ጅረኒ አብን በረካስ ያጎት አየ ካምብራና ናሞን ዲብራና ከንገልኪተን ዮጅራተን አማቲ አካውንት ሰወራ nam tokkolle na terge ture qarshi kuma tokko galchina terge rabbin barakas yagodu na terge ture amma okay ulfaadhu galatoomi fayyaa argadhu keemboon si buumnaan ujiraadhu fayyaa argadhu nama galchinaa toofik jedhu abaaboo darbaa jirta keef haalak it is me baay'ee galatoomi fayyaa argadhu jecha siif hin qabnu nu ujiraadhu waggaa kuma si buumne nama galfannaa tole nu dhagaan jirtu natti fakkaatti waggaa kuma nu ujiraadhu nuurillinyi shi'amat nuurillinyi abaaboo darbi dedo abaaboo darbataa dhita waan isaan beeku okay namni galchitan galcheera naan jedha risiitii guddaa kottaa nama galchitan sumayaana galchaa sumayaana galchaa okay darbi dedo abaaboo darbi
Abaaboo beekee silaasata abaaboo darbattu si ergaan ture. Risiitii fudhaa kottaa risiitii fudhaa kottaa. Fadil Galato mulfaadhu nama galfannaa Fadiloo koo hiriyaa kiyya saahiba kiyya qaalii namaa gaarii namaa umuriinaa dheeradhu waggaa kuma jiraadhu ishii. Tole ulfaadhaa galatoomaat illee jajjabaadhaa. Toomi Fadil rabbiin sadarkaan joorsi haa fuudhu barakadhu. Amiin. Karaa isaatiin kumni 15 nu dhufeera ofii kuma 10 nu galchee ustaazii. Tokko waan tokko qofa jedhee buu barbaadaani. Namni biraa namni na beektan jechuudha namni na beektan namni waan sanaa wal arginu waa'ee birriitiin namni wal arginu ammas dhaamsa dhaamachuu dandeessanii ani isinii qaqqabsiisuu nan danda'a. Lammata immoo nuti waan hunda irratti yoo amantaa keenya irratti nama waa sodaatu miti. Miknaatum rabbi waadaa nuuf galee jira. Yoo amantaa kan keessan irratti duutanii waan itiniif qopheesse anatu jannata keessatti isin qanansiisan hun jedhee jira. Waan himuullee otoo hin taane gaa yaa'u ustaatonni as jiru hammuman beekuun namu diinaan si gadhiisuu barbaade. Kanaaf jennaan of duuba hin deebinu yoomillee yoo taane ulfaadhaatanii jechuu barbaada. Galatoomaa assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله بوم 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 إسلام نامنا مليون تانا نمفينا مليون تانا نقربان سون غرانو غوبي غراغوم نيچو آسرتي والتك أمنا نمني قلشتان أما لقل شيرا جدا سمية بنتي تورتي سمية سيني سايب تتيني رياني وبولتين كي يكمو هاي مينا قدي ساقوا كسيلي إسيلي قدي منا قوا كبستاز Ustaz isillee guddisuu qabna meerree isaan guddisa. Accounting guddisee sorry gaa natti muhatina akka wal kun qabu tokke kuma kudhaniif wayi. Sumaya. Bum. Abo ijoollee irraa saasa qofa qabna bara wallahi ijoollee aboo nu danda'an jirtan nu yaasaba wallahi. Ammallee sumee baay'ee galatoomii warra gastiirraa kana please follow naa gochuun dagatina warra gastiirraa. Amaanaadha gastii follow gochuun dagatina namni galche eega silaa galcheera jettu lakkoofsa naa barreessi akkaawuntiin kunoo tiiktookichi kiyya jechuun follow godhaa jechuudha manni kun chaalenjii irra jira mana kanas follow godhaa jechuudha namni utuu follow godhin kana jalan taa'in let's go guys namni waan isin hojjetaa jirtan kanatti maraatu jira naa amantu nama wana imimmaan ijaarca'utu jira waan godhu dhabe jechuudha nama garaa gubaa jirtan jirtu bar namni garaa gubatu numa jira jechuudha numa jira namni garaa gubatu innaa kanaafi galcheereedhaan warri galchitan galcheera naan jedhame. Namni galchite galcheera jedhe. Galcheera naan jedhe namni galchite mee. Galcheera ana barreessaa akkaawuntii isa waradhaa kuno. Akkaawuntii isa waradhaa. Ashokkaa barbaanne nuti. Illa namni kun galcheera naan jedhaa ture toofaan moo maal jedhu kun. Naa galchaa gaayis. Raamutti firii Abumuwaaz moo maal laan jedhaa jirta. Ajjala jiru Abumuwaaz argaan jiru. Abumuwaaz as jala jiru. Tokkuma Abumuwaaz as jala jiru. Abumuwaaz daraa seeraa daraa iggi kottaa seenaa. Kottaa tokkummaatti si waame. Adaraan seeraa kottaa ustaata waltu si waame. Abumuwaaz irriba kaaniira saatii kana isaan biraa saatiin gana mana fakkaata. Kaaniira ni laata. Ani beekaa wallahi. Abbaan beekaa. Hojii na fakkaata. Halkan waan ta'eef jecha olaa seenan hin seenan yoo kaanii jiraatan. Ayyee Toofa welcome. Oh. Abet. Eeshi maal? Waalaikum salaam warahmatullah maalluun jette? Galcheera. Risiitii bani risiitii nuu bani. Risiitii bani. Eshi. Warri mana kana follow godhe dubbi maraachaati maraanneerra follow godhe hundi keetu follow godhi akkaawuntii asiisa waradhu miliyoonni ribaa boolla keessattiina malee eenyu keessattiini boolla keessattiina imanu boolla keessatti farachiisuu danda'uudha qabne hidhimee likki fakkeenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam deedoo saahiba koo ishi qoy nama guddifannee kan jirra wallahi warri birriinaa galcheedhaattan waasaappiidhaan kotta sagalee naa qaba ammas ni galcha ase koomentii dhiisaa waasaappiin sagalee naa qaba akkas gunu akkas waasaappiidhaan sagalee naa qaba deemi akkas mullisi bro mullisi bakka suuraa irra kaa'i Networkii nuu qabate gure no sirri jirta networkiin sirri jira mana kana follow gochuun dagatin taappi gochuun dagatin dhibba shangalchee jira ulfaadhu galatoomii irmaachuu murteessaan irmaachuu akkanaati jechuudha onnee akkana qabaadha waan qabdurraa gumaachi islaamummaaf ergi islaamummaaf taajuuni jidduudhaan taajuu M-Pesa himaa akka jechuu jirta Alii Muhammad dubbisi mul'atee jira ta'uffaan mul'atee jira taajuun 5,000 galchaa jechuun jira in tuffanne barakadhu rabbiin barakaa siyaa godhu gooba jechuudha
Ali waa mul'isi waan jedhi jedhan ustaaz naan galle wanta mul'atu sana imaame naan galle wanti. Siif hin galle waan M-Pesa jechuun waan Keeniyaa keessa jirtu wayiiti Itoophiyaan jirtu. Ali Muhammad dubbisiin taaju 5,000 M-Pesa qarshii Itoophiyaa qarshii Keeniyaadha 5,000 kenna jedha. M-Pesa yoo barbaadde Ali Muhammad dubbisiin keessaan inni siif haa ergu. Kunoo Aliinas keessa jira Ali follow godhu dubbisayyee galatooma gara yaada keenyaatti deebina. Eenyutu guddate akkaawunti guddate ustaaza waliin guddisaatis achi booda maan guddisaa. Okay, follow godha Tokkummaa qoy silkii biraatiin inni fakkaatan ijoolleen sagalee natti qaqqabaaranii amma rasiitii ol isitti yaasafan silkii biraatiin. Galchineerra dirribaa jimmaa kun musliima la ilaha illallah sirra jira mitiire profiler moo alaabaa suudii. Tokkummaa. Dirribaa. Musliima miti laata inshallah alaabaa suudii sirra garuu wanti sun mitiire. Dirribaa. Muslima assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslima warra mancaati. Waalaikum salaam. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Warra Jummaa. Eeshi. Nagaa jirtanii. Akkam. Alhamdulillah qoy akkaawuntiin ol baasa qoy risiitii ol baasa. Ayee. Waaw risiitii. Namni galchitan kun akkaawuntii sawwaradhaa guys. Let's go. Sawwaradhaa isiniin jedhe. Nama kuma kudhan galchu namni soddomni galchee no. Hundi keessanuu galcheeraa barreessa. Namni galchitan galcheereedhaame. Orthodoxiin galchuu qabdii jedha tokko. Oromoo. Aba uummata gara wallaa. Ali afaaniin dubbadhu. Ali nuti barreeffama dubbisaan jiru warra risiitii jedhu malee warra galcheere. Maahir kamiin? Qaasim kajoo galcha. Maahir Qaasim galcheeraa. Galchee kun kiristaana moo musliima qaa sabaaf jetti ni laalla maalumaaf wayi. Dirribaa risiitii mul'isi gaa? Qoy ol baasan jira. Okay. Sabaaf Sif kan biraa galchi. Okay. Risiitii mul'isu qaa risiitii hin beeku natti fakkaata. Mul'isu eega silaa galcheera. Warri hin bilbilaa karaa waa istaappii atti dawwulu karaa waa istaappii. Hundi karaa WhatsApp osoo hin taane karaa TikTok ati natti ergee jira Muhammad Zain kan jedhamu ergee jira seensuu dandeessaa 10,000 galchee jira. Yataabba qabirratti malee ammallee qabirratti warra waan hin taane barreessu moodiitarroo kan akka raamutti tazagaaju likkaas gabbu. Okay hundi keessanuu taap screen copy link let's go guys akkaawuntii sawwaradhaati galcha. Ookaanin sawwaratinaati asuma taatti naqadha. Asuma taatti gadi naqaa jechuudha. Asuma taatti 1,56 48 84 55 jedhi itti naqi. Maqaanis bira jira. Illimitti godhi 10,000. Illimitti godhi. Okay. Muddee qees ka jedhu tokko illee 1,000 galchee jira natti ergee jira. Muddee qeesii? Muddee qees jedha garuu maqaa isaati malee kun qeesii miti lakkin. Qeesii galcheete. Ejala taap screen guys. Taap screen. Okay. Mute reerta sabaaf. Maahir koree keenya Ustaaz Ali. Jaala qabsoo kanaatiin. Okay, jaala qabsoo. Okay, namni galchitan galcheera nuun jedha. Namni galchitan galcheera nuun jedha guys. Namni galchitan galcheera qofa nuun jedha. Namni galchitan galcheera qofa nuun jedha. Kunoo akkaawuntiin asirra jira. Ila ol galtanii waadaan seenina galchitanii risiitii agarsiisuu qaba. Dhimmichata shokkaayidha guys. Namni risiitii naaf ergite sun jidduudhaan irra deebi miseejii takka barreessime. Namni amma risiitii naaf ergite turte sun mucayyoon takka irra deebi wama xiqqoo siinaa barreessime. Akkasi warra gastii irraa fooloo naa godhaa. Okay, bagana gaan dhufte obboleettii kiyya miyuutii irraa baafadhu. Inna gaamu sagaleen kun sirrii jiraa? Allah. Jira. Ay baalu ummanni okay eenyuun baafnee nama galchina laata. Sumee si buufnee nama deebifnu? Sina boosi rakkoo hin qabu. Ay sumee koo qashtii ishee sumee koo ayyee. Sumee koo nama galchee reedhuun galcha dhaafanii. Kan dhuftee kun obboleettiin kiyyaan dubbattu?
Naawul galtan miyuutiin qabatinaa gaa miyuutiin qabatinaa miyuutii atti yaazu. Keebeekiin nu galchitanu. Keebeekii maal warra galchitan maaliif warra galchitan ijoo? Saatiin urraa guutuudhaaf ijoolleen peenteedha. Seereegaa jiru. Okay, namni galchitan galcheera nuun jedha. Namni galchitan galcheera nuun jedha guys. Galcheera nuun jedha guys. Namni galchitan galcheeredha. Toofiq waa galchee dhufe fakkaata ijoolleedha qaa ullu galchaa. Galcheera ani. Kunoo raamutti maa innati godhaa jirtu qoy. Geggeessuu laata raamutti kan. Maal godhaa jirta ati raamutti? Tokkummaa si galchaan jira. Isiin ijoollee olutti galchu. Okay. Jidduudhaan Ali Muhammad deemiti taajuu sanii fi MP saawii yoo qabaatte MP saawii kennii fi Ali Muhammad. Yeta abbaatu. Ali deebi ammasitti nama galfannaa bakka kee yeta abbaatu. Okay, kottu kun. Muhammad Zain natti illee ergee jira Muhammad Zain. Kanatti ergee. Kan biraayis galcheera dhaarti. Zaaraa wanti jettu wayis galcheera dhaarti. Aboo kunoo kuma kudhannuu galchee ka kun. Aboo mara kana follow godhi gaa manni kun challenge irra jira. Follow godhi tokkummaa bakka jiru sana balleessi diimaa sana. Diimaa sana balleessi galatoomii ulfaadhu Muhammad Zain fayyaa argadhu warra gastirraa follow godhi. Warra gastirraa follow argu laachuun follow argu warra gastirraa let's go family tap screen undi keessanuu repost godha live kana immoo repost godha live kana repost godha afaanuu kababbadeera guys. Let's go Muhammad Zain kiyya ulfaadhu galatoomii fayyaa argadhu rabbi nama islaamummaaf jecha kennate siina jedhu rabbi jazaakee keeriin siif adeebisu ulfaadhu fayyaa argadhu Muhammad Zain kiyya gaa kana caala eebban beeku shimooti. Ustaaz ammoo warningiin kennameera warningiin nama gastii keessaatti. Nabaasuuf ilaata. Kooppiin godhi warningiin natti kenne. Warningiin natti kenneera kooppiin godha. Adabamna malee waan addaa galmaan keenya imanu. Aliin yeroo dhuftee ofii nambaa tokko yoona adabe tokkoon seenuu danda'a waan ta'eef akkaawuntii mul'ise jechuudha. Akkaawuntii mul'ifneen teenyu kana booddee. Inni kun anadha gaayis tokkummaan lama kun anadha. Warningiin nutti kenne. Okay. AS. Mucayyoon akkasuma jedhaniini ijoollee wannaati guyyaa sadiin booda 30 ni galcha itti garuu ammatti hin galchine. Tuwa shokkaayinuu goote gaarii ture garuu. Madaamiin na bira jirre jetti. Targaagu. Ish rakkoon qaba. Gifti. Please and now galtan mutiin qabatina moditarri mon jarjarina. Bannataachu. Koppiliin gaargu manni kun challenge irra jira bakka tokkummaa diimaa sana follow balleessaa mataa gaaraarra jechuudha. Let's go guys. Let's go. Gifti da gaarita. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumni shani galera. Aga risiti ban gifti agaro risiti ban ime. Okay. Undi keessanu lubbuu keenya islaamummaaf let's go undi keessanu tap screen sibiila bira teessanii wannan isinitti himu sibiila bira teessanii adara viidiyoon banina akka nun baafne akka guliin nun goone amaanaa isitti kennadha sibiila waan arge bira teessanii irraa dabi pro irraa dabi you pro irraa dabi mataa kan kee gadi qabi irraa dabi Mustafa thank you galatoomi galatoom ulfaadhu osa galee natti duudeessi rakkoo tokko hin qabu shiggiralla rakkoon hin jiru boodoo natti duudeessi lamiyyiin rakkoon qabu miti sagalee natti duudeessi yetaa abbaa kotu bui giftee gaaro out giftee gaaro okay shobboleessa kiyya galatoomi ulfaadhu maayimaaliiti maqaansa galatoomi fayyaa fidachaadhaan maayimaal fayyaa argadhu nuu jiraadhu deebanii horii buli tolee አሜን አሜን አመሰግናለሁ በአማርኛውም አመሰግናለሁ ኦኬ አመልቡ ትፋነ ጀለ ኢንሻአላህ እሺ ወንድሜ አመሰግናለሁ ሌትስ ጎ ፋሚሊ ቶፊቅን ገልቻ ጋይስ አሞ መታማ ይኒ ደላታ ቻርጀሩ ወይቲ ይኒ ደስኒ ጀቸን ያጅራ nama hedduutu bar galchee jira jechuu jira nam tokkolleen doolaara 200 meeqa galchinaan jetti garuu risiitiin na biran geenya jetti galchee jira risiitii ladhu ustaaz risiitii fidi jedhani risiitii fidi nu jedhani risiitii fidi aywa amoon kun isa waaqeffataa sana moo kan biraati
Way. Kun pente Number keessa. pente weta alata. Nama galcheera jedhu malee seensisina ijoollee musliimaadha malee. Okay, account isa waradha. Guys, account isa warattu yeroo tokko account isa warattu, account isa warattu. Daqiiqa, account isa warattu. Kuno account isa waradha guys. Let's go, account isa waradha guys. Naada be warning way natti kenne guys. Undi keessanu tap screen. Let's go. Sawaradha galcha sarana galcha A1 sara si na galcha sa itti kiyya kun. Obbolee itti kiyya jechuudha. Let's go guys. Let's go. Okay, warri galchitan galcheera barreessitu. Akkasitti isin beeka. Galcheera qofaa dhufu qabdan. Tap screen guys. Tap screen arkaan taappii gochuun dagatina guys. Taappii gochuun dagatina. Mana kana follow gochuun dagatina. Challenge irra jira. Mana kana follow gochuun dagatina. Accounting kunooti sawwarachuun dagatina. Amantaa keetii birriin kee hanga amantaa keetiin qabu. Lubbuun kee amma amantaa qabu. Amma islaamummaan qabu. Amma ergamaa keetiin qabu. Si galee? Hundi keetu galchi waan dandeessu. Yeeta abbaa. Agarsiisi jechuudha. Jarri sedee xaba qaabitan nama maal jedhani baallaqa hunaananii nama dhabanii wal lolanii baanii yeeta abbaatu. Nuti gaafumna qabnaa paawurii qabnaa rabbi paawurii nu kenne keenya lolaa waaqa jedhee nulee astaghfirullah. Zoomsi godhee qoyal tokko okay. Kuma shan saaraa keenya qashtii saaraa leeqaa galatoomii ulfaadhu fayyaa argadhu umurii dheeradhu follow argu ullachuun አንድ ጊዜ follow argu ullachuun follow argu warra gastiirraa hunda follow godhaa jechuudha. Saaraa keenya naa jiraadhu obboleettii kiyya qaalii kabajamtuu jaallatamtuu nu jiraadhu umurii rabbi si dheeressu. Okay, let's go guys, family. Let's go family. Okay, nama bira ishi namni bira namni galchitan galcheredha. Raamutti na gargaare bannaatish na gargaare raamutti nama galcheredha. Galcheredha barreessaa risiitii fudhaa olseenaa. Accounting kunooti jechuudha. Accounting kunooti. Dedo jirta akkam? Firii risiitii tokkummaa. Okay, Saaraa si galchinaa miskiinatiyyaa bakka ati nu galatoomii ulfaadhu fayyaa argadhu. Let's go. Warra gastiirraa follow gochuun dagatina. Mana kana utuu follow godhin teessee nu ilaalini. Accounting kuno cinaa Ustaad Awwal Qaasim jira. Abu Muaz jala jiraattan isin affeerree jirra. Shorta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokkuma risiitii tu naqa qabu dadhabee. Kuma kudhan galcheen jira. Nuufi risiitiin numan isa qaqqabe asirra. Ayyee rabbi dachaan bakka buusuu yeroo si qaqqabe nuun gahi tole mootiina. Habibi. Ayyee. Yoo si kana jala taa'u si qaqqabeera ta'e. Raamutti taragaagishee nennaati raamutti. Wayyee. Jira. Daqiiqaa shan qofana eege amma. Daqiiqaa shan qofana eege, okay. Anyanya ni torki keessa reessa obboleesso. Saada welcome. Aliin galchina aliin taappa godhu qaasin maal taatan isin way nama risiitii dhabba kennin aliin rakkoon qabu saatii fedhe gala saatii fedhe bu'a walee aliin rakkoon qabu ajjala taa yeroo taappa godhu aliin bareeda bar hay nu gargaara siin itti ergina. Let's go guys. Okay, Saada bannaati naante miyuutiin qabatina buusi raamutti. Okay, Sume miyuutii raa baasa. Namni seentan dubbetu caalaa yoo dandeessan risiitii baasaati mul'isa warri seentanii. Risiituma fudhaa ol seenaa accounting kun cinaa Ustaad Awwal jira yeroo tokko akka inni waan kennineef akkana goona jechuudha. Okay, leelaas yeroo tokko akka inni waan kennineef. Sume dunquruu abboo afaan balleessaa jirti ijoolleen tokko astagfirullah. Maala min ayine. Anuma galcheera warra raamutti warra galcheere dhufteema nama biraa ol guurtatti raamutti. Wayyee dhagaan jira. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessanuu baganaa jiraattanii. Waastamman. Ayyee sagaleen kun dhaga'ama. Inni dhaga'ama commander. Ulfaadha galatoomaa. Yaa'u ani nama diiniin kun galeefi qabatedha garuu waama xiqqoo waanuma ni yaa'u. Tirmaachuu waan hin qabuufanii dhiifama guddaa faana gaa yaa'u kanallee ol baasuu goote. Abshir. Barakaa rabbi si haa godhu kan kee kana ture caalaa hundarra. Siinsi beennaa kanayyuu guddaa goote ulfaadhu.
Wallahi Ustaz Qasim akkuma kana garee shaada wallahi baay'ee sin jaaladha. Ustaz Awwal Qasim. Galatooma. Barakadhu goobazee ko habibi. Ya ulfaadhatillee siinsi beenna ulfaadhu waan guddaa goote habibi. Thank you baay'ee si jaallanna. Walumaa jira wallahi eeshi. Okay. Thank you. Follow godhaa warra gasirra gaa isaan digize inni dheengada garuma dhiyeenyu akka gara islaamummaa dhufe hundi keessanuu follow godhaa. Okay Sabir risiitiin haasaayi. Tokkummaa. Wayye. Namoota haaraa dhufan jiranuuf immoo ifa godhi. Maayini kan jedhaanus baay'eetu jiru. Okay ifa goona. Qoy aan digize ifa goona. Abbukaatoo bituuf maallaqa waan nu gaafateef kissii fi gurbaa miliyoon dirribaa. Gabaabsanii fagootu ustaas. Warri duraan dhagaillee numa gaha. Sunillee numa gaha warrummaan duraan galche kunniin yoo sirriitti ol seenee wanna jedhe baay'ee gahaadha jedheeti yaada irra deddeebi'uudhaan achi fageessu illee hin barbaanne haa ta'u garuu waliigala talaakula waan seeraaf barbaachisu waan tokko waan warri biyya san jiru nutti mee numa goonaa waan jedhuudhaaf. Isin galtee zamana kanan beektanii bitire zamanni zamana akkanumatti namni lallaafaa mana taa'eeti waa wanna jechuu danda'uudhaa miti isinii gala jedheeti yaada akkanumatti. Rabbiin barakaa isinii haa godhu. Aris jarrisi namoonni abbukaatoo bitatanii mucaa sana baasuu fi jala deddeemaa jiru. Nuti immoo ba'uun qabu waan jedhu murteessinee kana ba'uun qabu jechuun immoo afaan qofaan osoo hin taane hojiin agarsiisuu danda'uudhaa qabna waan jedhu irratti fuulleffanneeti. Waan nu barbaachisu immoo achii nu gaafataniiru waan ta'e waan sana itti gundaadha kaayyoon maallaqa nu barbaachise achii falmuudhaaf itti farachiisuuf deemna nutis jechuudha. Jalaa afaan jedhu. Jarris immoo wal gurmeessanii falmuuf baasuuf achi keessa hojii hojjetaa jiru lakkisanii milkaa'u jennee nuti immoo jala gatteenye jechuudha. Akkasitti quba qabaadhaa. Jabaatanii isin yeroo meeqa nu guutanii? Sorry miira keessa jira. Iqirtaa toofaan. Iqirtaa. Ishi mooti. Ishi tokkuma. Dhiifama. Ishi. Galcheera itti miti utuu risiitiin argin baateet. Kana lakkii kan biraati kun kana nama biraatu deemsa diinaa natti kennee naan erge. Ayyee mul'isi eenyu risiitii okay qoy isin guddisa. Risiitii isin guddisa qoy. Kunoo mul'ise. Aboo ijoollee aboo ijoollee. Qoy isin guddisa taragaabu guddisa allo. Ishi mooti qoy aande. Birrii 300 miti 300 yaa ulfaadhu galatoomii fayyaa argadhu horii bulii niyyaan keessanuu gaadhanuu jedhii nutuma maallaqan kennine hayyee tokkuma hayyee. Okay Raamutti please warri galchitan galcheera jedhaa komentii barreessaa warri galchitan galcheera jedhaati komentii barreessaa warri galchitan galcheera jedhaati komentii barreessaa warri galchitan galcheera jedhaati komentii barreessaa. Tarii naawwiin ergaa qabatu danda'ama. Gadda isa kan leencaa liidhaa kuma 60 bite bar. Maal buuftanii naawwi namni jalqabaa gadda aliif kuma 60 kaffalee eenyu bite isaam leenci. Khalid welcome Khalid. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maahir dubbadhe. Dhiifama yeroo takka mashallah rabbiin isin irraa jaalatuun hunda rabbi anaaf nuun haa jedhu. Kabraa waan jechuu fedhe warri biyya Keeniyaa keessa jiraatu gartee maallaqa dabarsuu feetan impeesaa Ali Muhammad keessaan qunnamaati impeesaa asirratti argaa inshallah barakallahu fiikum assalamu alaikum. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Khalid asaayu okay bayra eme war galchitan Raamutti nama galcheera jedhu galchi nagargara moditarru hanaana jala jirta miti ati ela ma jala jirtu miti tiyya moditarru jala jirtu galcha xiqqoo booda umataan rukkubesi rakkoon qabu chaarjeriin ofiine jira iyyuun itti fufay warri galchitan galcheera jedha warri galchitan galcheera jedha guys warri galchitan galcheera jedha warra galchitan kuno akkaawuntii isinii banuu kuno sawwaradhaa kuno akkaawuntii kuno sawwaradhaa jechuudha yeta abbaatu galcheera Raamutti jikeen arguu bulguu taate Raamutti yaa tokkummoo harkisaan jira maal kuno nama meeqa galcheera jedhaa eega silaa tokko harkisaan jirtu wallahi jikeen arguu okay Nasir Mustafa Ambo nama baay'eetu galcha jechuu jira bare. Nama baay'ee mee naaf kennati muditara naaf kenni meeroo takka yoo qabaatte bakki isaa yoo jiraate. Si qarqaara. Kaaseen kenna kana namarraa kaaseen kenna qwaa obsaati naa obsaati nan kenna.
Naabsaasin. Mooditara namni na gargaaru ijoollettiin kuni qaa isinii kennaa. Ustaaz Aliidhaa. Warra Ana irraa fuudhiiti Ustaaz Aliidhaaf kenna. Nan bu'a. No, atis hin qabaata Aliinis hin qabaata hin bayinati simiti. Ustaaz Awwal Qaasimii fi Ustaaz Aliidhaaf kennina amma jechuudha. Maa ittiin haaramuu didire? Okay, qaa. Okay, namarra guutte qaa nan kaasaa yeroo tokko namarraan kaasaa. Tap screen godha ammasitti tap screen godha amma mooditara namarraan kaasaafani. Mooditara namarraa kaasuufani. Let's go guys. Tap screen guys. Tap screen. Okay. Kottu sirraa kaadhaa tokkodhaa kottu. Giiftii kiyya kottu tokko sirraa kaa booda sii deebifama. Okay. Nama biraa kottu ati sila kuno kottu sirraa kaatis. Okay, ustaz amma ustazaa kenna jechuudha. Ijoollee koppiliin godhaa raamutti nama guddisi ka ammasitti immoo amma nasii hojii hojjetaa jiruuti. Mooditanan sirreeffataa jira. Okay. Bisuun danda'u tokkuma. Ustaz isinii kenneera. Ustaza wali isinii kenneera. Okay. Naa kennitee Isinii kenneera wala gargaaru ustaz. Okay, naa kennitee jirtaa. Kuno si jira 300. Kun 300 nu galcheera kunis ulfaadhu galatoomii fayyaa argadhu deebanii horii buli nu jiraadhu. Okay. Raamutti. Ayyaam ufin bulaa jirta yoo jiraatte. Namoonni wanna jettanii. Dhiifama wajjin mee qarshii nuti barbaannu Bu'aa kanaatti xiqqoo siidha. Tuffachuudhaaf miti. Warri galchitan akkasumatti keessaan nuuf ergaa yookaan koomentiidhaan barreessa. Warri tokko 200 500 wantoota akkanaa kanniin jalaayyuu barreessa barakallahu fiikum. Akkas. Ustaaza. Anuma deebi'ee dhufe. Wallaahi akkaawuntii kun rokkuma lama qaba. Qirna yeree naan wallaahi itti dabale bakka. Maaf dabalta miskiin subhaanallah. Wallahi baay'ee tokko na jeeqe wallahi itti dabalee mangashuu qaba ture iyyuu wallahi bakka kanaafi asiimiin illee baay'ee na rakkisa asiimii lapheen qaba du'aa illee naa godha wallahi rabbi akka narraa fuudhuuf inni isiniin jedha. Rabbiin si haa laafisu abshir inshaallah yoo rabbi jedhe dachaa taatee deebiti rabbiin dachaa godhee haa deebisu. Ilaa ijoollee fakkeenya fixatanii ta'uu fi dhiyeenya islaamummaa fudhatan illee fagoo miti nama islaamummaa amantaa biraa keessa turedha. Yoo islaamummaa fudhatee quuqama qabu waan qabu gumaachee dhufe jechuudha. Isin immoo maal eegaa jirtan warri biyya sanuu biyya keessa jirtu. Dabalataan sanuu biyya keessa jirtu. Shawaalixaa iddoo qoree jedhamtutti ji'a sadan kana dura nama tokko shaadaa qabsiifne alhamdulillah rabbil aalamiin amma nama 70 irra ga'eera. Bishaan biiriillee qofforsiisee fira ustaaza bishaan biirii qofforsiisee fira bishaan salaataa. Innaa akkas waan keerii dalannaan akkas yoo rabbi jedhe lafa isaatti salaatan laftis bitameera mana xiqqoo ishee akka namoonni gaa booddee ijaaranii fi abdiin qaba inshaallah kamis ni inshaallah ni ijaarra biiznillah yoo rabbiin keenya rabbiin wala abshir mootiin galatoo mulfadhu taaju nu jiraadhu mu fakkeenya taata salaamu alaykum nu godha alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh taaju wanna akkaawuntii muxxafaa foloo godha. Ishi maal jette taaju mana kana foloo gochuun dagatiin let's go. Bakaanis as yaaboo nuti xiqqaateeti yeroo biraas waliin jirra qarshii homshan argeetiin jira tashilingii keenya. Thank you. Shilingii Keenyaa jirtaat? Yes. Keenyaan jirani nambara Ali na ergee aliileen meseejii na deebisee akka seente. Ayyo barakatu hayyaa argadhu nu jiraadhu umurii rabbi si adeeressu. Namni mana kana follow godhu Maryam naaf ergite. Namni mana kana utuu follow godhin taa jirta yoo jiraattan follow god challenge irra jirra waan ta'eef utuu mana kana follow godhin taa jirta taanaan anti dongooroodha jechuudha. Follow godhi mana kana. Kennaa jidduudhaani Maryam itismi Maryam jettu. Mashan argitee jirti dabalataan mudatiin kennaa wayiidhaa mashan argitee jirti wama qabdurraa jechuudha. Rabbiin barakaa si haa godhu. Maryam iseetana seensisaanii. Rabbiin barakaa si haa godhu kennaa na bira gaheetiin jira. Maryam illee na bira gaheetiin jira.
lamaan isaaniitu argeetiin jira erguu isaaniidha. Ulfaadhaa fayyaa argadhaa bakka kana rabbi dachaan isinii abuusuu let's go ishi nama biraa namni galchitan shilingii 5,000 jechuun birrii Itoophiyaa caalaa beekaa gara 7,000ti birrii Itoophiyaatiin waan xiqqaa miti. Shilingii jennaan waan xiqqoon seenaa jechuudhaaf. Anu kaleessa dadda baafadhe qabadhe akkamitti shilingii ta'a jedhe. Dheengadde jechuudha. Kunoo akaawuntiin asirra jira sawwaradhaa warri galchitan galcheera jedhame. Warra galchitan galcheera jedha warri galchitan galcheera jedha. Isin galchina. Let's go. Akaawuntii asirraa qabadhaa kunoo. Warra galchitan galcheera jedha. Galcheera barreessa. Nuyyeellaa galcheera. Kottuka galcheera egaa jette kottuka maa bakkee teessare. Kottu kunoo invaayisii godheera. Warri Ortodoksii gargaara. La ilaha illallah. Itismiin kan dura galchitee baate miti malee ustaaz. Tun tabiraat sun itismii sumayyaadha sun. Itismiin tun ammoo Maryam jedhamti. Duraan jarri keenya binti Islaam jedhanii amma ammoo itismii deebi'an natti fakkaata kaatu. Itismiin koodiidha fakkaata. Okay. Sabboontu waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maryam dubbadhu ayyee wannaa kan kee garsiisi. Waa sabbootu dubbifne kaana ustaaz. Warra keessa jirtu jetti tokko komantiidha. Arresitii kan walitti baasu hin beeku resitii ol baasu galcheera garuu. Ustaada Warqaas natti ergoo ustaada Warqaas natti ergee lamman nuti eenyu keessa jira. Lakkoofsa nan qabu kaa. Kunoo asiin fooloo godhi itti ergin jedhe malee fooloo. Qaanan guddisaa si'a. Asirraan akkamitti galfama qabu? Seensifama. Baakgiraawundi kunoo akka itismii Maryamaa kanatti gochuun beektu. 10,000 galchitee jirti ulfaadhu galatoomii rabbii dachaadhaan bakka siifa buusu umurii dheeradhu jiraadhuun jedha akka itismii kanatti agarsiisuu hin dandeessu. Farahaan maal ta'e maaf hin dubbatu? Ustaaz Farhaan. Ustaaz Farhaan mijjatuu fi shugulii wayira jira natti fakkaata natti himee jira. Okay. Ali ajjala taayati sigalchina Ali qoy bakka dhabne Ali nu sabat. Limmulij. Duraan 500 galcheera. Nama kana waddaa guys moditarri tokko duraan 500 galcheera in harkaa bade. Limmulij. Muslima moo? Ani waddaa gaa dura utuun galchinu baddaa. Maahi. Wayya toke. Mahi. Toke assalamu alaikum. Welcome Anaruf. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagara jirtani. Akkam fayyuma. Ya mirkana hartarati. Maalun jet. Galseen jiran ilena. Receipt ban receipt nu agarsiis. Let's go. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asirraan qabu receipt namarra wale nama galcha war isaan arga receipt. Naman galchisiisee receipt na argine ko aan argine waka. Ayyee receipt fidi deebii tole naa dhufti. Okay. Ayyee habiibina. Receipt dirqama guys. Let's go guys. About tap screen maaliif hin gootanu maaliif mana kana follow hin gootanu maaliif hin galchitanu. Ani okay namni biraa nyutu jira Khalid. Okay, warri galchitan galcheera irra deddeebi'aa barreessaa bannaa taachuu. Khalidin buusaa guys. Khalidin buusaa. Okay. Tap screen guys. Bakka jiru kana tap gochuun dagatina. Okay. Namni galchitan galcheera barreessaa guys. Namni galchitan galcheera barreessaa. Amoo TM. Dedo maayite dedo dubbachuu rakka taa'edha. Dedo miyuutii rakkaate. Okay, namni galchitan galcheereedha amma namni kunoo akaawuntiin asirra jira. Akaawuntiin kunoo asirra jira. Namni amma galchuu dandeessa. Ashokkaa eetti. Aboon niitoorkii keessa reessu obboleessoo. Niitoorkii keessa reessu. Nan jira moo jiru? Ni jirta. Jirta. Bani mee waan dukkanee. Kuma shan jira. Alala mucaa tokko. Ammoo. Anaa miti mucaa tokko ergatte anaa miti. Maqaatiin beeku. Maqaa tuktukiitiin beeku waasaappiin sagalee maqaa keedatti haadho. Ilaalaatti teessee. Obboleettuu suma beektu nutti himi. Sumayyaa moo maal jedhamti?
Bakka Sumayyaas ta'e Faatumaa Khadijaas ta'e Rabbi bakka dachaan bakka si olan galcha kanatti mi maqaa si ol galchina hin galateeffanna. Maqaa fi himtu qoy WhatsApp natti himtu. Okay. Kan biraa jiraate Tawfiq hin bira gaarii. Qoy kan biraa jira na bira kan biraa wayi tokko amma sagalee qalbee turte. Okay galchi kottu kan biraa. Namni galchitan galcheera jira guys. Kunu akkaawuntiin asirra jira. Ilaa ijoollee islaamummaadha lubbuu keenya dabarsinee akka ijoolleen Dubaay keessa teessanii ajimaaniin jirtan laga qoy tokkuma ijoollee Dubaay keessa teessee ajimaaniin keessa jiraattee namni dhufee sirkaa fuudhu dhibee lakkoofsi qofa horfaalii jira eessaayyuu dhufee sii fuudha dawwaluu qofa jechuudha. Namni sinii galchu. Hayyee namni galchitan galcheera nuun jira akkaawuntiin kunooti. Kunoo akkaawuntiin bakka mul'atu sana jira kunoo. Namni galchitan galcheeraa qofa nu barreessa. Ila amma dandeessan galchaa guys. Dafaa gaa. Amma dandeessan galcheera naan jira warri galchitan immoo galcheera jira. Warri galchitan galcheera jira guys. Let's go guys. Let's go family. Mubarak Musammaa Yaasin ilaala abbaate. Mubarak Musammaa Yaasin. Galchaa Mubarakin. Mubarakin galchaa isaati akkaawuntiin kun kan isaa miti. Kan isaati jechuun kan isaa miti. Galchaa Mubarakii. Maal inni yoo akkaawuntii yoo risiitii maxxanse malee sallee gabbuusaa malee. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maaltu jira ummatoo akkam jirtu ustaatota keenya. Fayyaa jirtaan akka Mubaarak. Jirra alhamdulillah. Baga jiraatte baga rabbiin si jiraachise. Oma xiqqoo isiiti kun waan guddaadhallee miti. Ali Abaaboo darbime adii galchaadha jiru. Mubaarak abukaatoo nu barbaachise ilma dirribaa kasasuu jenne waan waanuma abukaatoo sassaabbataa jirre akkas inshaallah. Abukaatoo ilma dirribaa sana murtee isa fakkaatu argachuudha abukaatoo barbaachise namni 2,300 eessa jirtu reesheer godhaa malee gataadha. Hai. Jarri illee ni beektanii muslima salphifna jedhaniiti wanna jechuu jiran socho'uu jiran isii galtee jarri wannaadha garee ijaaranii socho'uu jiranii abukaatoo illee akka bitanii jiran dhageenyeetiin jirra kaadheessallee dheengaddayyuu dhaqaniitiin turan bakka gurbaan itti hidhame erga sani ammoo yeroo san furmaata xiqqoo itti gooneetiin turre jarri baasuudhaaf yaalutti jiran taa'uttiin jiran wagguu jarri baasan ammoo muslima salphachiifne jechuudhaaf tamaa. Tawa saniif jecha aga danda'ameeni Rabbiin inshallah dhiibbaa gochuun barbaachisaa dhiibbaa gochuudhaaf ammoo callisnee lafa teenyeeti miti waan seerri barbaadu hunda gooneeti akka murtii haqaadhaa argatu murtii dhugaadhaa argatu gochuun dirqama keenya waan jedhuuf saba saniif jecha wanna jechuudha. Akka garee shaadaatti garuu 50 kennanii quba qabdu gaas dhageessaniitu miti irra isinii deebi'a jarri 50 akka garee shaadaatti maal ta'ini du'aa illee nuuf hin goone hoo callistanii du'aaltanii hoo 50 irra darbaa jirra akka garee shaadaatti jarree ustaadhaawwan 50 kennan ofii isaaniitii mataatti jalqaba jechuudha. Isinii galee warri nu kennitan warri galchitan akka garee shaadaatti akka dhaabbata garee shaadaatti walii galaatti jechuudha. Yaa. Kanaafi warri nu galchitan warri akkanatti nu ibsanii asiin nu geessan galatoomaa wallahi ulfaadhaan malee. Okay warri galchitan ammas galcheeraanaa barreessaa Itoophiyaa alaabaa Itoophiyaa